Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin dargaggeessa Mohaammad Al-Arusii keessumaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru wal qabatee miidiyaa addunyaa Arabaa waliin jechuudha gaaffii yeroo adda addaatti taasisaa tureen falmii garaagaraa geggeessaa tureen namni kun eenyudha akkamittiin kana gochuu danda'e kan jedhu irratti bal'inaan isa istiidiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneerra hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii istiidiyoo maraa dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Akaaluu Baqqalaatii turtii gaarii. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte galatooma. Mee keessumaa Mohaammad Al-Arusii waa'ee hidha haaromsarratti bal'inaan miidiyaa Arabootaa wajjin falmii geggeessuudhaan hidhi kun dhiibbaa yaa gara gadii warra ta'an irratti akka hin geessisnee fi Itiyoophiyaan immoo hidha kana kan ijaartu faayidaa walootii fi naannichaa hundaatiif akka ta'e amansiisaa akka turtedha kan ibsamu. Eessatti dhalattee haalli guddina keetii fi barnoota keetii maal fakkaatame achirraa kaan? Makkaa Suudii keessatti dhaladhe Makka Al-Mukarrama achitti guddadhee achitti tamaaree achitti jiraanne achumatti illee afaan keenya baranne Makkaa keessatti. Maatii keetu achi jiramoo? Akkamittiin eenyurraa barachuu dandeesse afaan illee afaan Oromoo? Wallahi nooma mana keessatti achitti Oromoon haasoyina. Warri keenya Oromoodha. Wayitii mana seennu Oromoon haasoyina. Wayitii ala baanu wayitii tamaarru Arabiin tamaarra. Nama waliin Arabiin haasoyina. Malee mana keessatti nu martinuu Oromoo maleen haasoyina warri keenya marti. Afaan Oromoo dubbistaa hin barreessitaa? Afaan Oromoo wallahi ima haasa'e malee amma qara'uu jammare. Amma wayitii argu naman debdu qara'uun isii malee takkaan barreessine Oromoo. Ima baradha inshallah afaan keenya bareeda afaan keenya Amaariffaaf Oromoo illee baradhuu mukkora amma inshallah. Miidiyaa kam fa'i irratti dhiyaattame miidiyaa addunyaa Arabaa kan irra jiran kam fa'i irratti dhiyaatte? Wallahi miidiyaa hedduu الجزيرة مباشر تجرانين اللي BBC راديو اللي الجيريا راديو الجيريا الجزائر جتشو راديو مونت كارلو تا فرنسا BBC راديو الحرة تجرانين تا أمريكا هدو هي ددو مرايو أما ملي هدو ميديا إجبتي كم فار إجبتي نرتي الشرق تجرنين تك الشرق تركيا إرغاني تركيا بوتان إنسان تي هجتن مالي إسين تي إجبتي تركيا يجون بيا تركي شيء تركيا ورا تركيا تي لما إذا هارمسا كان الرتيجا وديفنو أكمتين أرجتاتي والله warri miidiyaa ka Arabaallee ima irraa haasayan wayitii amma dhagayuu barbaadu maaltu argamee biyyatti maal hojjetaa jiranii biyya teennatti waan laga Abbaayii kana ka Arabaallee yoo laalu malee guutuu miti warri Ijiptii amma waan fedhe haasaya beeytanii Itoophiyaan akkana jetti jedhanii sanuma irraa laalee eessa deemtee dubbiin eenyutu hordofaa jira kanneen mara haga danda'u laalee akkasitti itti haasaya waan isaan laalan amma fakkeenyaaf social media keessatti warra Itoophiyaa irraa haasayu warra Afriikiyaa irraa haasayu hin haasayan maaltu argamee kanneen nu gargaaran saniin boodallee warri miidiyaa kaas jiru akka warra jaziiraa likkii malee nu gargaaran akkanatti biyyi teenna waan itti argamu waan biyya alaatitti rarra'u beeytanii waan Itoophiyaan mokkoraa jirtu biyya ufiitiif akka namni alatti dhagayu isii sammara hin arganna haga dandeenyu
warra jaziiraa bira taate warra nama kanneen keessatti hojjetu waan kana keessatti hojjetu haasoyineetumaan haga rabbi nuu laaffise yani irraa fudhanna. Mee waa'ee hidha haaromsaarratti maal jedhu miidiyaan Ijipti kun faan warri biroo giddu gala bahaa yookiin miidiliist keessa jiran kun miidiyaan arabootaa kun waa'ee hidha haaromsaa akkamittiin hubatanii jiru? Amma Itiyoophiyaan gaafa hidha kana ijaaruuf jettu faayidaa walootiifi jetti hunduma fayyadaa jetti jechuun biyyoota Ijipti illee ni fayyadaa, Sudaan illee ni fayyadaa, biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessa jiran illee ni fayyadaa jetteeti kan isheen hojii kanas jalqabdee. Dhugaadha. Wanni ani jedhuu barbaadu Itoophiyaan faayidaa laga Abbaayii irraa himte akkanatu argamaa Afriiqiyaaf illee Suudaaniif illee biyya maraaf iyyuu tanu bira jirtu faayidaa akkanaatu jira jettee haasoyitellee beeksifte malee amma ka miidiyaa irra jiru kanan haasayan ka miidiyaa irra jiru maal haasayan Itoophiyaan kana ijaaraa jirtii warra Gibsii kana dheebbisuu fi dhiifama miidhuuf warra Gibsii kana Itoophiyaan laga kana wanni itti ijaartuuf akka bishaan irraa dhooggituu fi kanatu miidiyaa maratti irra haasayama. Miidiyaa Arabaa irratti kanumatu haasayama. Warri ka Arabaa ka amma miidiyaa keessa hojjetan duraaniin hin dhagayan kama Ijiptii malee hatta hin argitan warri gaazexanyaa isaanii kunniin fa'a wayitii barreessan amma Ijiptiin akkana godhan warri Itoophiyaa yaani nu wal qabaannee Itoophiyaa tana dhogguu qabnaa jedhan wayitii isaan gaafannu maal irraa beeytan waa takka irraan beekan maaliifi kunniin Arabuma ta'aniif kunniin warra Itoophiyaa ta'aniif akkanumatti gargaarra jedhanii akkasitti haasayan amma isaan yaani faayidaa tajirtu tanan beekan warri Gibsii tolchanii beekan warri mootummaa isaanii tolchanii beekan warri bishaan illee beeku tolchee beeka malee miidiyatti akka fedhanitti jijjiiran maaliifi akka fedhanitti jijjiiranii maaliifi miidiyaan isaanii hamtuudha bakkee mara seenti haasayanii beekan dhugaa isinitti hima haasayanii beekan kaan fidan akkana nuu yaani waan miidiyaa kana tolchinee ittiin hojjenne warri Itoophiyaanu yaani itti hojjechuu qabaanna amma maaltu hojjetamuu qaba jetta? Wanni hojjetamuu qabu waan laga Abbaayii kana yaani nama beeksifnee takka jedha nama warra Arabaa kanneenitti illee nuu nama dararuuf asitti hin jiraanne nuu uf jiraachisuuf waan kana ijaarraa laga kana irratti lagni kun bishaan nu biraa buruqa nu waa takka itti fayyadataa hin jirru bishaan kun kenna maraa miti Itoophiyaan amma ka isiin fudhattu waan diqqaadha eenyutu kenneef sanillee warra Gibsiiti waan mataan seenne kun bishaan kun kenna bishaan kun ka Itoophiyaati nu biraa baya haga feene yoo qabaanne rakkoon hin jiru malee kenna kun nu wanni akkas jennuuf yaani isaan dararuu fi akkas hin jennu nu isaan miidhuuf akkas hin jennu nu haquma kenna itti mul'isuufi kuni haqa kenna namni kenna hiyyeessi kenna ka Itoophiyaa keessa jiru hiyyeessi hatta ka Afriiqiyaa kanu bira jiru kunni waan kana nu maratu itti xaqqamata Gibsiin illee yoo barbaadde itti xaqqamatuu dandeetti mootummaa teenna waliin teettee haasoyite itti xaqqamatuu hin dandeetti malee kanan barbaadan Itoophiyaan akka isiin ol kaatuun barbaadan haga fedhan yoo dubbii jijjiiran nu wallaahi isaan haa ol ka'uu barbaanna isaan haa warra hiyyeessa ofii gargaaranii hin barbaanna malee yaani akkuma nu feenu dubbiin isaanii akkas jechuudha akkuma isaan fedhan bishaan hagana arganna biliyoona 48 miliyaar meetira mukaa'ab
متر مكعب أفان متر كيوبي إسيسا أكما فيرنتي هاسيني أكنا بربانا كنا ملين بربانو جران توبيان كنا برباد ورّي كينا بيتينا أمتني كينا توبيان يعني واني إسين قبدو بشان الرا اتفيدمو قبنا أكنا منظر الرتي ويتي ستاسان مال جدو جر ويتي نتهاسيان إسن أما مالف ورّا إجبتي كان أكنا بوتاني حتى انترناشنال ورّي دنيا تا ميديا تا انترناشنالي كوني ويتي إسان قافتان يعني أكمت جبسي أكنا بوتاني جراني قافتان سوتا ويتي اتبيسف ننو نما ميدان جرو واني إسان جران مرتي لقامتي نو نما ميدو فوان كان بشان إسانين دي دفنو نو بشان فوني قبني روغني اچت گگبو جرانيني گگبو روغني هدا هيني يفهم بشان اچت هيني إفا إلكتريكا رابافني يو إسان ك بشان دبنتاتي توبيان قد إفتيف متان سينو يعني ور توبيا مليون دباف مليون سجل كنين مرتي اسن دي بسو بربادا ما نقوتن يعني وني نو اسن دي بسو بربانوف سنيف جيتش وني نو اتهمنو نو اسن ضررهم بربانو نو نما ضرروف توبيان جرو نتو عربا غرغاري ويتي اسلام نينو برسيني نتو ور اسلاما كنين كيس سميسي كوني واجبكين اللي بيتني لا فخر يعني عربي يعني واجبكين بيتين ضرر إيران أرقمت يا ربي جدي نواني أما وان كان هاسينوف مالي في اسنت ور ميديا كيسنت دبي جيرتني دبي أكيسين هنجر عن نت اتهمتني إيجاسي نمني أجتي خلاص نجيبو جمر اسم برتي كل دلقا كيسني كجيبا كان الرادوغا كجيبا كان كميديان كيسن اتهم الرادوغا وانو مدوغا اتهما أما ميديا كيسات تقافتو كنا ميتشتو كمان ننجر بيتني هنجر يودن دي اسني فدا مال جدا وننو يعني توبيان هجان جرو ور توبيا والمرئتا وان وفي كيستي والمرئتني ولين تاني هاسيني والجالتني وان بياتتي ولمكتا جنني اتهما مالينو وفي مرة هاسيا برني ور جبسي موتمان كينا ويتي دفين ويتي ولين فرم سيسي ورا توبيا ولين فرمي نم تكلم بيك ورا جبسي كيستي مالي دكتور أبي أحمد ويتي دفي توبيا تدابي توبيا كيستي نما ولين تائي مريئتي نوهم فرم نو هاga ور توبيا كن اي جدوتي وان كانت مفرما هاga ور توبيا ولين تائي ولين هاسي أكم غونا دبي أكنا تنرت يا ورا توبيا جراني إيجاسي سنيف جتش إنسان وري يو لقائتي كهيمن تاتي بيتني خلاص يعني حتى نمني سنلي كوني اندرر جري إما جلسة مالي إنسان تو ورا وفي كنين يعني أفما أفضررا وان لقان تئن لقى إرّا وان نو إجارو إرّا كنين مرة أكاسيت تتأوفني سنيف جتش أما ميديا الرتي أرجنا الربسو وان دبي بدا سوداتشيسو مكرو نو والله دفني توبيا دوينا لقا كنا دوينا نجدو كنا اللي إيه ما جران أما درانين أما نو هنجن جران أما حتى ورقا فتما إساني عبد الفتاح السيسي وانو هنجن ورانا أفيتين نو اسني فقادة قوني أكوان فيتن دليدن وان جبسي الرادوغو
كوني دلقا كيساني متنو وان نونجين أكا فيتن قرأ أكا فيتن يعني وان كيسانيتي مالي ويتي توبيا الرهاسو يتن توبيا نمون صداتو توبيا شر اللي بربادو توبيا لفا أفي الرتي لقا أفي الرتي وان فيت دلقو دنديتي وتو إسان دفني هاسيني قافسا نو والله بشان سودانا يعني وان كانهن سودانا نو غرغارا وتو جرانيني توبيان يوكاب كان جالا غرغارتي بيتني مالي إسان هن إجارم واتك لقا إرتين إجارم جمال عبد الناصر موتما إساني كدوراني دوئي أما فدانا كما صدميشن فدانا جتشون هكتارة تونولو بيكو صدميشن فدانا بشان أباين إرابا فني لفا فجأة فنوتنا اتقونا جدي غافة هاسي بشان تنا يوزي قوني أكفينت غافة توبيان هن آرتي توبيان مال جتين يعني كن انتو كوني لغنما مراتي جتين سنيف جتشك إرا هاسين توبيان أوقوف حق إسي إرا أما ويتي ولي قلا إساني كان إرا هاسين توقع كما تكوف لبسقليف شنتمي سقل وقع كما تكوف لبسقليف لما وقع كما تكوف لبسقليف دي دمي سقل كنين الراويتي هاسين يعني توبيها ولين انفرمني إثيوبيان ملتيسني يوكاني نما بدا ولين بريسني أكا بريتشي ولين توبيها كان دلقا يعني ولي قال لي كان توبيان اللين ولين كيس جرتي انفرمني توبيان اسم بريتشي ولين ملتيسن مالف توبيان اسني دقيتي مالتو نقاي كيسي ولي قلتن كان تمامتي اما تو حتى ونو برد ديماني قرا فرد بيتي تا انترناشنالي تا ان ارقتن مالي في توني تتوبياتي لفت تتوبياتي واللي اسن والقاي كان توبيان هم فرم سيني ان ملت تسني يوكا بريطانيا ولين فرمتني توبيا مالتو يسي كيس قلج اندندان سنيف جتش اما مالتي ججيران سياسة وفي توبيا كا دكيسنو هم مكرم مال اندندان ايقا وري توبيا كن جراته ان شاء الله كان اندندان يو ربي جري وري توبيا كن اما هلالا اكا اسان الرهاسين بيتني وان اسان الراجران بيكاجرا بيتني توبيان حق أوفيتي في ديمتي حق أوفي لالتي نما اللي دهبسون بربادو نما اللي ميدون بربادو نو أما لقا كنا أكا حقاتي أكا نما مرة جريتشسوتي الراتك من نجني هاسينا dhiyeenya kana immoo Ijipti amma fakkeenyaaf liigii Arabaa amansiisuudhaaf yaaltee jirti jedhamaatiin jira. Ijipti Sudaan garuu waan kana akka mallatteessinedha kan ka'u waa'ee sanaa maal beeku? Wallahi warra Suudaanii nu galatoomaa jennaan maalii fi isaan waan isaan xaqqamu irraa barbaadan waan faayidaa ofii khayriillee nama maraayuu hiyaadan beeytanii wanni isaan barbaadan maaltu nu fayyadaa wanni kun nun dararuu akkasitti ilaalanii eegasii waytii seenaariyoo kana mara argan keessaa bayan waan warri Arabaa gaafa farrame walitti Toobiyaan hin ta'u akka isiin dalaydu kana jedhanii baasanitti qabaan Ijipti matu baase kana warra Arabaatii miti warri Arabaa likkii malee علاقات نيساني علاقات يعني كونتاكتي نيساني يعني ورا عربا ولين لكي مالي طرودة دراني نراي ورا جبسي أما سم بلسو بربادن وان عربا فتوبيها ولتهلو إسان كتو بربادن ديجو بربادن مالين دندان
namni martinuun beeka akka gaafa san wayitii warri arabaa kunniin haasee warra arabaatii miti warri haasee warra gibsiiti hatta yoo isaan illee nu araba mara asitti walitti qabamne haasoyna jiranillee warra gibsiitu kana baase ka arab liigiin sun kan liigiin arabaa baase sun sirrii miti etta sirrii miti inni wanni isaan jedhan yani amma Suudaan fa'a maaliif keessaa ba'e beeytani Suudaan kun hin ta'u Suudaan warra arabaati biyya arabaati akkanatti hin ta'u nama keessan seensifnuu jedhanii keessaa bayan amma isaa wayitii kana keessa seensan dubbii kana keessa seensan warra arabaa waliin warri arabaa yani biyyi Itoophiyaa waliin haala gaariitti jirti gaafatamaan bootaa kana gibsii bira beeytanii warra gibsii gaafatamaan isaanii warra gibsiiti waggaa hedduu saniif jecha bakkee danda'an mara bakkee kaayan mara bakkee taa'an mara yani haguma dandeenye Itoophiyaa dararra jedhanii akkasumatti mokkoran malee yani kuni waan Itoophiyaan jaalattuu miti waan nu dararuu mitillee waan isaaniiti. Mi keessumaa miidiyaan Ijiptii fi haa ta'u miidiyaan arabaa tokko tokko Itiyoophiyaan akka Ijipti miidhuudhaaf hojjechaa jirtutti kaasu. Garuu immoo Itiyoophiyaan kanan gootu uummata bira ga'ee garuu miirri hawaasaa maal fakkaata ilaalchi uummanni biyyoota arabaa keessa jiru kun Itoophiyaadhaaf qabu maal fakkaata? Duraaniin akkuma isiniin jedhe yani namni waan Itoophiyaa irraa haasayu hin jiru yoo jiraatellee namuun dhagayu maaliifi yani tolchanii ittiin dalayne biyyi kenna waan miidiyaa kana saniif jecha amma kijiba fedhan itti guutanii ima dhagayan waan isaan jedhan amma wayitii yani namni haasayuu jammare Itoophiyaa keessatti laga Abbaayii akkana laga Abbaayii yani wanni yani waliin galiniif laga Abbaayii kanaaf akkana wayitii jedhanii haasayan namni irraa dhaga'ee warri Itoophiyaa kun yani namni amma kaleessa namni wayiinatti bilbilee kaleessa dura hin gadda warri gibsi masani biyya nuu baati jedhanii ani Itoophiyaa waliin jiranaan jedhe nu laga kana akka itti nu jaalannu yani waan inni jedhe san jedhuun barbaadu laga kana yani nu wanni Itoophiyaan jettu martinuu waan ajaa'ibaatii waan haqaatii nu isin waliin jirraa amma namichi kun beekuu jammare namni illee beekuu jammare afaan namni beekuun namatti haasayan wayitii arabiin itti haasaynu isaan amma yani hin beeyna waan isaan gaafachuu barbaadan hin dhiifnu waan isaan namatti erguu barbaadan waan isaan namatti kijibaan itti marsuu barbaadan yookaan itti fakkeessuu barbaadan nu itti deebifna haga dandeenyu beeytanii saniif jecha amma nama arabaa kanniin nama biyya alaa kanniin afaan waan laga Abbaayii irraa waan Itoophiyaa irraa haasayuun afaanuma saniin itti deebifna namni Ingilizii beeku Ingiliziin itti deebisa namni Amaaranyaa beeku Amaaranyaan itti deebisa namni Oromoo beeku Oromoon itti deebisa beeytanii mootummaa walii wal gargaarree waan laga Abbaayii kana tolchinee laallee haga namni arabaa namni biyya alaallee bulchu biyya arabaa tanniin akka beekan tolchanii Itoophiyaan nama waliin yani ollaa ofii dararuun barbaadu akkuma isaan jedhan warri Itoophiyaa akkasuma jedha qaatarra amma wayitii Dr. Abiy gaafa barlamaana ta'anii haasayan san akka itti namatti fakkeessan otoo argitanii inni jaa'izat noobiliin argate akkamitti nama miliyoona walitti qabnaa jedhee nu sodaachisaa jedhan isin hin dagattanii wayitii Itoophiyaa dhoyna jettan raafaaliin hin dagattanii wayitii dhufnee yani kana isin irratti diina jettan hin dagattanii miidiyaa keessan ka ta'anii achitti guyyaa galgala ta'anii warra Itoophiyaa arrabsan eegasiisaniin booda koota akkanatti haasayaa jedhanii nu barsiisan
isaan darsii fudhadhaa jennaan dipiloomaasiyaa Itoophiyaa irraa akka itti siyaasaa godhan Itoophiyaa irraa baradhaa jennaan. Gara fuulduraatti gaa hojii amansiisuu guddaa isaati kan barbaachisu. Atis immoo odeeffannoo adda addaa ofuma keetiin kan itti sakattaatee argattee dhimma kanarratti hojjetaa turte. Kaka'umsa keetiin hojii kana hojjechaa turte. Gara fuulduraa odeeffannoo sirrii ta'e mootummaa biyyaarraas uummata kee gidduus dhuftee argattee waan kana amansiisuudhaaf akkami hojii akkamiitu gara fuulduraatti hojjechuudhaaf karoora qabda. Akkuma isiniin jedhe yaani amma wal qabuu barbaachifna, wal barsiisuu barbaachifna, nuu biyyarraan barannaa, biyya teenna waan jedhan tolchanii dhageenna, miidiyaa kennallee tolchinee akka itti deebifnu tolchinaa. Nama biyya teennaa kanneen waliin teennee haasoyinee sabsabaa kanneen daballee waan laga abbaayii kanarraa nama beeksifnee maal nu godhaa, maal biyyaa godhaa, maal biyya nu biraatii godhaa beeytanii sanniin mara itti himna. Waan gibsiin gootullee amma fakkeenyaaf waan isiniin jedhuu barbaade dura gibsiin tun jaami'at duwal arabiyyaa tajaraniin tana. يعني بوتا إسا ولدت قبمن بي عربا تنين تا غافا كنا بيانا بافتي كنا ليجي عربا ليجي عربا جيب سمتو الرقافة تمامي جيب سمتو يعني متان إسي نمتش جيب سيتي ورا جيب سيتي اتقافة تمان إسان كان دندأني إيجاسي اتهجة نور إثيوبيا يعني يونيان أفريقيا كنا هندلين اتي يعني وان أكنتي بلسنة أكفينتي هاسوين جنة نوكوتا ور أفريقيا والإنتين تا جنة ملي مكا إسانين بلسنة نمرتنون بين يعني بيتنا أكمتي كابجمتي أفريقيا برت بيتني أكمتي كابجمتي يعني دكتور أبي أحمد وان نسام فرتن جائزة نوبل بيتنا في إريتريا ولتي أرارسن بيركون جرتو كيس سينني ركو تنين مر بيتني سنيف جتشا جبسين بكي دنديتو مرة مقاته بيا بلسوف دلقا جرتي نو أموني نو برباچسو بك دندين نو مرتي مقاته بيا والفودو نرجرا مقاته بيا حقته بيا لينا ما بيسسو بيتني كانت نرجرا akka Ijipti biyyoota Arabaa kana ilaalchi isaanii jijjiirtee Itoophiyaa irratti hin kakaasne Itoophiyaan hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabdi jechuudha. Yani hojii cimaa hojjechuu qabdi akka Gibsiin warra Arabaa kanneen fuutee qileensensifne yani fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti waliin lolchiifne yani tolchinee itti himna afaan isaanii kanaan waan isaan beekan maraan يا ورا عربا توبيا يومنا نضررتي أكستي دلقان تينها هاسيتو أنا مال جران جزء قري ما وانجت تونو كاسمي مالي تمتمي جلد قافتو كانوا قافتني أنا أما ويتي إسان هاسيان فكينا أكنا سنغونا جراني هاسيان نو مال جنة اتدابفنا أفانو ما إساني سنين اتدابفنا هم دينا ويتين انجران إسن روبلا كيسان إرقا bararsiisa laga abbaayii biratti gaddeebisuu isii nutti dhiisaa jedhaan hin aaran isaan isinma akkana jettarree maaliif Itoophiyaadha yuna jettan beeytanii Itoophiyaan akka wannootitti ilaaluu barbaadan isaan akka eeriyaa Gibsii keessatti beeytanii isin amma waytii yani gizee hagam itti himaani nu warra Gibsiin hin jibbinuu maaliif jibbinaa ولا كنا نجبنو مالينو نمني نجبنو نما شرينو يادو كا دفي ندوغو بربادو وانو دلقو بربانو بيتين كيست مسوما كينيا وفرا دوغنا مسوما شيتيف دلق دي تيوبيان مالي نما ميدو في اندليدو جنان ويتيان اتدابسو يعني قرين هن آرن قرين كوني نسوداتشي سجران هاجا فيراني وجران إسلالا وان إسنجتن ميديا كيستي هاجو مدندان قافتو كأما
من دكتور أبي نرى مال جرن إخوان المسلمين جرانين جماعاتك يوبيتا جماعة الإخوان المسلمين أفان كنت بيكو إسيسان إرى جراني ميديا الرتي هاسين مالي في نما توبيا إن أرجع أك اتدابس يعني كان كجيبة يعني ورد كيساني يوم بيك namni afaan arabiffaa danda'u kan Itoophiyaa biyyoota arabaa keessa jiraatu hedduun hin jiru ittiin deebisanu hin jiran malee miidiyaa irratti yani hin argine yani namni ba'ee dubbatu hin jiru miidiyaa jiru ijoolleen arabii beeytu tolchitee hawaan kanatti yaaddu jedhani biyya maratti yani Itoophiyaa maqaa ol fuudhu kana itti dalagan taariikhni Itoophiyaa واني يعني وري توبيا نمني توبيا امتني توبيا مرايو وري توبيا مرتي يعني قضيان إساني قدورة وري توبيا لندن دا وجولين توبيا دنديتي مقا الفورو إساني يعني بريتشساني هندن دان مرتي نو أفانو مدن دين وري موتما اللي أمام الحمد لله قمدن لا جراني وان أرقمو إسان تلشني بيكن يعني وان بي تجرو وان بي بربات شفتو منستر كأن اللي يعني تلشني دلقا جرن إيه قدو أندر إيه قدو أندر قياشو إسان اللي تلشني يعني لكي ملك كليسا قم دويتي إسام ديمي زيارة ماشين جدا نوبيتين جالنا نوبيتين فهندلينا غلطومي يعني waliin taa'ee waytii haasawine waan laga abbaayii kanallee natti himanii akkanatu jira biyya teenna ofirraa dhooggina rakkoon hin jiru yani likkii malee beekan waan argamaa jiru hatta biyya duniyaa keessatti mootummaan keenya diplomaasiin keenya warri diplomaasii keenya ijji isaanii eertuudha alhamdulillah hin argan waan biyyi tijiru waan biyyi Itoophiyaa irra haasayu kanaaf jecha alhamdulillah nu amma wanni nu barbaachisu tolchinee wal qabannee tolchinee biyya teenya irraa illee dhooggine waan isaan jedhan akkuma isaan jedhan sanitti itti deebifna ulfaadha galatooma inshallah biyyi teenya gaarii nagayaan jirti inshallah namuu biyya teenya illee dararu isin martinuu ulfaadha galatooma Gaatiin hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabannee kan maan xumurameetiin jira qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaasiniin jenna. Galatooma.